seenaa goota ollaa isaanii jiru utuun beekin isa Kaanaadaatii fi isa Austraaliyaan nutti himaa turaniin ta'uu namni harkatti qabu waan hin jirreef namni akkamitti jedhu waan hin jirreef qofa zimmadanii tarreessaa turanii jechuudha. Wanti isaan dubbachaa turan immoo seenaa sirrii miti, dhaloonni seenaa dogoggoraa dhaalchifamuu qabu dhaabbadhaa jenne. Fakkeenyaaf namni dhalataa Jimmaa ta'e tokko utuu waa'ee lola ganjii bakkee ganjii natti himini lola du'aa yoo natti himin dhaga'uun dhaggeeffachuudhaafis kan moraaliin qabu. Waa'ee bakkee ganjiitiin wal qabsiiseen waa'ee lola saambee gaafadhe. Lola saambee gaafachuun kooni gandummaa miti. Lolli Aduwaatiif lolli saambee wal fakkaataadha waan ta'eef yeroo wal fakkaataatti geggeeffame waan ta'eef namni lola Aduwaa duuleera Minilik na duulchiseera na badhaaseera jedhu tokko waa'ee saambee akkamitti natti mudadha baree seenaa sobaatii odeessa sobaatii naan jennaan inde akkamitti odeessa sobaa ta'e ragaanaa kennaannaan hin jiru. Gaafa ati asii achi ragaa gaafattu arrabsoodhaan maal waan keetii arrabni kee dubbatini ijji kee qabamu abaarsa kanaatiin namarraa adda ba'u. So nuti loltuu saataan maaraga saa fudhatan waancaa saa badhaafaman garuu ragaa barbaanna ragaa bakka nu amansiisaa jennu gaafa nu amansiisaa jennu sagaduufanii walgahii galuufanii jedhanii taalanii ba'u. Hanga kana nu mirkaneessinetti immoo nuti harree miti waan nutti fe'an duwwaa baannee warra deemuu miti nu ilma namaati dhaloota qubeeti nu jechaa jirra. Kun nama sobuun lakkii sobaa jirtaa jechuun yoo sobaan jiraanne ragaa dhiyeessii jechuuni yoo gandatti nama naqe yoo lola biraa uummata ajandaa biraa uummata haxaxxaa ta'u wanti barbaade ana akka ilma namaatti kanan gaafadhe maatii koo laallatu ganda koo laallatu hawaasa naannoo kootiin laallatu ana leeks ta'een gaafadhe waan natti himamu tokko immoo mirkaneeffachuudhaaf mirgan qaba. Namni sun naa mirkaneessee namni natti faradee sirriidha ragaan dhiyeeffate kun sirriidha amansiisaadha ati afaan qabadhu yoo naan jedhee an afaan qabachuu dadhabe okay. Waggaa tokkoon ga'e ergan jaarsa kana dhaggeeffachuu jalqabe gaafachuudhaaf yaaluu ergan jalqabe waggaa tokkoon ga'e har'a waa'ee Amiir amma goota yoo ta'e yookaan immoo nama seenaa wayii qabu yoo ta'e bakka seenaa wayii yoo ta'e kaleessa mana Abdishaatti waa'ee Amiir waan biraa seenaa biraa dubbataniitu har'a mana maastariitti dhufanii yookaan mana abdiitti dhufanii seenaa biraa ta'u seenaa waliin fakkaanne waan ardiif samii ani daayimenshiyaa waan jedhamu jira dhukkubni yeroo dullooman nama qabu tokko rakkoo waa irraanfachuu daayimenshiyaatu qabe ta'e nuun daayimenshiyaa nu qabe ta'e Allahu alam waan kaleessa mana Abdishaatti dubbatan boru yaadatan kan biraa faxaranii haasa'u akkamitti duran dhaabbannu reenu. Seenaa sobaatiin sabbakamaa jirraa jenne isa kana gara biraatti harkisina gaafa immoo walitti dhufnee dubbanna jennu mee isin xiyyeeffannoodhaan hordofaa nama ittiin mormu gaafa walitti dhufanu taa'anii dubbatanu naamusaan ilaaf ilaameedhaan dubbatanu yookaan hin arrabsu yookaan utaalanii ba'u. Ambar waan arraba nama guddaarraa hin baane naan jechaa turan al tokko dogoggoree yeroo tokko miira keessa galee jecha hin taane hin jenneen. Nama akkanaati. Ammoo waa'ee seenaatiin ammaani namni gaafa waa'ee lafa dhaloota kootii nattaasa'u namni waa'ee bakka dhaloota kootii
ኢሞሽናል ta'ee gaafa nattaasa'u garaatu na raafama. Bakka namni kun kan kooti ምናምን jedhee waan attawwa. Gaafa isaan seenaadhuma kana waan ኢሞሽናል nama godhu kana walirra tarreessanii haasaan ijoolleen bakka asin deeggaruu qabnetti lafuma gaate qimamoonni maadaamii ምናምን warri abdii shaaggaaroo faa ijaare wayitu jiru. Kun goota jedhamnaan goota jedhanii kan mataatti baatan. Kun hayyuudha jedhamnaan hayyuudha jedhanii kan asirratti baatan. Gruppii ijaaraa jedhamaa achumatti gruppiin kireet godhamaa isin waanuu qoradhaa isin seenaa nu barsiisaa jedhamee xabbi godhama. Namni kana bare immoo namni waa akka gochuu bare borus fiilmii biraa barreessee dhufa Habibi miidiyaa kanarra waliin ture. Fiilmii akkamii fiilmii sana jijjiiraa deema. Arra Amiiriini kallattii tokkoon miira keessa galchee akka inni kuma kudhannaa kennu yoon godhe borummoo wanti Amiiriin kana caala miira keessa galchuu dakkaamaa goonni isaa yookaan sisbilliitiin isaa bakka kamii jedheen barbaada ergadhe miti achiin ani immoo dhaqee xaqqi godha. Amiir amma maal godha akkuma 20 naa ergaa jechuudha. Akkasitti seenaan sobaa garagaraa kan waliin fakkaanne mana tokkotti tokko dubbatamee mana tokkotti tokko dubbatamaa ture. Dhaabbachuu qaba bakka nu ga'an dadhabnee nafuufamne akka nama gommistaa dhaqee kompireesariin hudduutti nu kaa'etti afuufamne ibaqalle. Jenne kun cubbuudha. Yakkaa kun itti gaafatamna yakka taana waan dubbanne hundaaf an akka dhuunfaa kootiitti waan an dubbadhe hundaaf waan an morme hundaaf ragaan qaba. Ragaa sana asirratti nan agarsiisaa jennaan Amiir Fayitu dide. Yeroo qabaadhanni. Kana yoo gaafachuu barbaadan Alex Taayee gaafadhaa. Akka dhuunfaattan gaafadhe akka dhuunfaattan moru. Lakkii waan kana dinnee micciirree ganda geessinaa jennaan isinuma wajjin rakkata. An keessan jiru. Kanuma isiniin jedha galatooma. Afa isaan dubbasne Abdii Geetaachoo sitti bilbileetu irribarraa si kaaseetu na dhukkubaa haasa'uu hin danda'u itti haa qabamu beellama nu godhaa jetteetu beellama qabne. Kallattii ati nuu keetti irra dhaabbanneetu maaksanyoo sa'aatii 11 booda akkuma walgahii irraa ba'een laayivii seenneetu achitti haasofnaa yoo wanti dogongora jiraadhe dogongora koonattaa himu uummanni waa haa baru waan jedheen sagantaan kun bulee har'a immoo guyyaa irratti fuula feesbuukii kee irratti barreeffama tokko waa'ee isaanii wal qabatu tokko barreessitee jirta. Dhimmi kuni maali maqaan isaa beellamaan bulee osoo jiru walgeenyi haasofnaa waan kana ummataaf ibsina jennee osoo jedhamee jiru waan sana achirratti barreessuun kee sirriidhaayi. Gaafiin koo isa kanadha. Thank you. Jaarsumichi wallabdee dhuunfaa miti. Jechuun wanti dubbatamee wallabdee dhuunfaa hin qabnu. Qabeenya irratti daangaa irratti yookaan waan ta'e wayii irratti waliin timbu. Kan nuyi wal mormine miidiyaa irratti paabliik kan ta'e irratti namni sobamaa jira namni dogoggorfamaa jira dhaabbachuu qabaadha. Ergasii isinitti agarsiisuu danda'a bilbila biraa keessaallee viidiyoo garagaraatu ciccitee natti dhufaa ture. Dhimmicha asitti dhaabne nuti rakkoo miti abdiin natti himnaan ishii bakka anan dhiyaadha. Halkan guutuurra bullee ganamadha fakkaata kan abdiin dhufe. Ganda koo arrabsan anaan xiqqeessanii dhadhaana dibaa jiru miti. Ani immoo nama arrabsine. Saaksiiwwan obbo Rijaal asirratti dhufanii nutti maa turaniin qubeetti jijjiiree barreesse.
Nake sangalchin Alex anarrasan jedhe namni ganda arrasun jiru. Dandas bakka dhageessisuun hin danda'ani brother. Ati hunda qoosaa bakka qoosaatti qoosaa qoosudha. Si dhaggeeffachiisuun hin danda'amu. Sagal miyuutii irratti qabaa dhiisaa nama narrabsinaa jechaati gaafa sana iyyuu kan turre. Kanaafi akkasidha jechuu barbaadeetan thank you. Galatoomish. Haasa'eetiyyuu waa'ee dhimma gandaatiin dhimma wal qabatu miti. Waa'ee dhimma obbo Rijaal yoo ta'e akka gama gandummaatti yoo deebisuun barbaachise warra as jala deddeemu kana warra as jala deddeemu kun warri koomantiidhaan waa lallaaqu kuni irraa haasaa jiru jedha.